السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون هردفتو تافي كبجمتو تكي أكمل نجاك السنة أنا نجا الحمد لله سنين جتشا جرتو ججباتو سنين جرا وروني شانا لك أنا فاراتاتن سبسكرايب قتشو ماتي تانا سنين جرا بوليين كيا أقسم اللي وري ماتي تاتن نجيب سجرتن بايدوك قالتو مان سنين جرا إيجا كحرمي بوليتيك يتوقتو مال جدي كومنتينا بريسي osoo kana dura dursitee viidiyoo akkanaa gad lakkistee silaa irraa fayyadamee ture. Garuu yeroo sanitti hin agarre. Yeroo san ati hojjanne viidiyoo kana nan dhaqqabne jettee viidiyichi maa seetan viidiyoo ani yoo galuu heddan jiini 6, jiini 7, jiini 8 yoo isin hafu jala murtanii eegaluun hedaa jettanii qaalitti teessanitti hin himinaa jedheen ture. Miti isitu ka amma maannaan jedhee amma garuu alhamdulillah fixachuuf ji'a 2 qofatu na hafee ani garuu dursee gaafa jiini 6 na hafu galuu hedaa taa'uun barbaadu jedhee jala sararii itti mijette baqa ani akka yaadi kiyyaatitti nama haasoqattu hagasitti baqa deemu kiyya habeetu jedheetini baqa dhugaa waan jiru itti mijette. Gaafa sanirra gaafa itti himirra qaalittiin tun gaafa itti himirra nama biraanatti taate jette baqa namaan argeen beeyin nama biraanatti taate jette. Ol bayi fooqi dhiqi gabbu'i jala dhiqi girgiddaa dhiqi waa hunda hiqaan tokkoche manatti nafne gadi na yaasisiiftee gadi yaasee oduu hiqaan takkattiin kushiina keessatti nafe duulaaba keessa qulqulleessee jijjiiree boota hunda tartiibana jijjiirsisiiftee hoffeen tiyya na buutee jette. Dhaabadhe hojjechuu dadhabee gaafa taa'ee lafarra shunquuqaafa hojjedhu jira jette. Fixuu dadhabee hiqaa kan hin beeytan ka hiqaa isaanii hin beeytan. Kushiinaa muluu hiqaa muluu gadi yaasuu miti hiqaan isaanii kan maal itti nyaatanu dhiqanii dachaasuun hagama kulfaatu ni beeytan. Ji'a afurii kana jetti. Ji'a afurii kan amma garuu ji'a 2 qofannaaf ji'a afurii kan. Jiini afurii kun waggaa 4 natti ta'e jette. Aadaa isiin sababa an biraa hin deema jedheeni itti himeef. Mannaan jettetti ani dura atiin dadhabde jedheetini sidhiisaatiin hin ture cadhisaatiin hin ture amma garuu kan akkanatti tolchi kun akkanatti taa'uun qabu kan akkana godhi kan akkanatti tartiibatti godhi kan akkana godhi booda hojjettuun bira waan dhufu yoo dhufte ati waan na biraa deemtuuf isiinis akkana laaltee ta duraatu akkanatti balleessitee deemte akkanatti tartiibni isiitu akkana ammaal balleessi jettee akkasiin afaan keessa na mormin kan akkana sirreessi isiillee gaafa dhufte kana laaltee kanarraa baratti. Naan jette ofuma kiyyaa harkuma kiyyaan waagaa of kafalchiisee jettee obboleettiin ta'e natti himtee jechuudha. Egaa obboleeyyan kee yeroo baay'ee jechuudha isin taa'ayyuu deemaayyuu dursitanii ganaa ji'oonni yoo isinaaf itti himinaa isin galee yeroo kana mucattii kana laala dalagaan waa meeqan dalagaa baqa dalagaa itti baay'isuu mana isaanii qulqulleessisiisuu waan biraa deemtuuf laala humna isii saamachuu jechuudha. Humna isii saamachuu jechuudha mana kun isii humna isii saamachuuf isin galee gaafa isiin biraa deemte mana hunda qulqulleessisiiftee gaafa isiin biraa deemte tabiraas gaafa dhufte tartiiba isiin gootisan akka laaltee isii hojjettuuf ammiseen isii hojjechiisaa jechuudha. Garuu osoo lafa jala akkasitti mubaattee
Yooka gaafa jiini takka qofa isii haftu. Gaafa jiini takka isii haftu andeemu dudu jetteen ji'atti takkatti san keessatti atis aarsaa hedduu hin kafaltu. Ji'a takkatti san garuu akkuma taatee ni dhumti jiini takkaa sun. Osoo guddaa san dadhabsiisin. Osoo si dadhabsiisanii oduu isaan girgiddaa isaanii maaloo isaan dhiixee oduu atiin fixinu jiini takkatti sun dhumatti waan ta'eef dirqama si geggeessu. Kanaaf buleeyyiin kee jechuudha lafa jala itti himina. Gaafa lafa jala itti himtan wajii isin udda dhuftanii waggaa lama mana san keessatti hojjetiin isin wajjichiisti jechuudha. Isin saamachuuf ka. Kanaaf dursitanii itti himina. Isin jedhaa buleeyyiin kiyyaa maaliifuu jennaan sirrii miti. Dursitanii itti himuun hin barbaachisu. Jalaan gayaati itti himaan isin jedha maaliif jennaan hin beeytanii isaan. Sa'aatii takkaayyuu sa'aatii takka dhiisi sa'aatii walakkaa hojii malee akka titeettu sin fedhani. Hin beeytanii nyaatuma keetu hagati nyaattee geessitu tokko baay'ee baqqaa jechuun obsanii kasin eeyni hedduutu jira jechuudha. Maa kallastii kasin jedhan fa'a jira jechuudha sitti deddeebi'a yoo waa barbaadan fa'a. Waan akkana odooti nyaataa jirtu ka foto inuu tokkos yoo jedhan yoo ba'uu barbaadan hagati nyaattee geessitu lama sadiichi sitti deebi'an jechuudha. Maa kallastii baadhichi hin beeytan ijoolleen jechuudha. Kanaaf isin immoo gaafa kana itti himattan isin saamachuu uffata duraan aaddisii kasaaxanii keessa taa'us gadi guuranii miici injiraami waan urgaa'u kana daawwan urgaa'u kana itti godhiiti dachaasi akkas godhi kan akkas godhi kan akkas godhi kutota isaanii gadi siyaasisiisanii isirratti tabsiisan jechuudha. Isin immoo tooftaan kana jalaa bayuuf gizeen itti himuu hin qabdan lafa jala itti himuu hin qabdan. Maaliif gaafa lafa jala itti himtan akka waan bakka akkasitti fudhadha akka waan mana kee kana na qulqulleessisan deemuudha waan ta'eef bakka waan barbaaddu na hojjechiisa akka waan jettanii isin taa fakkaatu jaram akkasitti fakkaata jechuudha deemuudha gaafati jettee bakka xaaxaa sitti baay'isan hojii sitti baay'isan wanni isaan bakka hojjedhu siin hin jiru jechuudha. Kanaaf ati jettee muraasa waan hoggaa dadhabbii hoggaa lama hin dadhabin gaafa hin deeme jettee itti himte san ji'oota si haftu san keessatti aarsaa hedduu kafalta jechuudha. Akkasuma isin jedha obboleeyyan kiyyaa obboleettiin tiyyaa viidiyoo kana osoo dhagee wallaahi isin itti fayyadameetiin hin ture. Garuu ati yeroo san viidiyoo kanaan hojjenne amma yeroo dhiyoodha viidiyoo nan gallakkise hin hojjenne maal godha rifayyaalummaa tiyyaa garuu alhamdulillah waanuma hundaafu ji'a lama qofan na hafee haga amma akkasitti naan jirti jetti jechuudha obboleettiin keenya. Kanaaf obboleeyyan kee yeroo baay'ee jechuudha. Isaan bakka akka waan ati nadaajii hojjettuuti humna namaa odoonteen ati kana bakka akka waan ati nuun kun bakka nu isaan maal gar nama nutis akkuma isaanii nama nutis dhiigaa fi foon jechuudha. Akkuma isaaniiti sibiilaa miti nullee garuu isaan ilaalcha isaan nuuf qaban bakka ati eega nama hojjetu taate nama birrii fudhatu eega taate ati nama birrii kafalamuuf eega taate bakka akka waan hin dadhabneetitti ilaalan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya lafa jala dursitanii itti hin himinaan isin jedhaa odeeffannoo barbaadan isin miidhan. Hoggaa lama haganaatu hojjetaa turte qulqulleessaa turte jedhanii akkasitti fudhatan jechuudha isaan. Hoggaa lamaan kan akka waan teettee ti'aa baateetiniin osoo hojjetin biraa deemu hedduu jalqaba akka waan aaddisii gana har'a hojjechuuf dhufteetitti si hojjechiisa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa akkasuma isin jedha yoo isin irraa fayyadamaa itti fayyadamaa waliif qoodaan isin jedha akkasii obboleeyyan kiyyaa kana fakkaataa obboleettiin keenyakaa silaana fayyadee ture viidiyoon kun osoo kanaan dura hojjetame osoo dhageeffadhe silaana fayyadee ture garuu yeroo sanitti ati gadi lakkisnee warroonni kana booda jiran garuu haa irraa baratanii waan jedhuudha isin akkana nagooti kan jedhu isinillee irraa baradhaan isin jedha obboleeyyan kiyyaa akkasii hanga ka biraa viidiyoo biraatti walitti deebinu nagaannaaf.